takka sharrii fakkaattee nama dhufti, sharriin takka immoo khayrii fakkaattee nama dhufti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wallaahi laazim. Yaa rabbi kii miskiina kamuu bakka rakkatee rakkataa bakki inni itti rakkate beeytu rabbii kii akkanuma baasime akkanuma baasi rakkoo isaa baasi warabbii. Namittiin tun rakkattee ofiitifu waraqaa irdaataa qabdu jechuudha kan daa'ima isii mana yaalaa ittiin irdaataa kadhatan. Akkasumattuu taate osoo jirtu mucattiin sun dhayixee akkasitti irratti aggaallaxxe. Yani akkaataa isin itti safaaxxee hedduu qalbii nama cabsa dhugaa dubbachuuf. Kan dur itti safaaxxerre kan lammata itti deebitee sujuuda ofii buusiste. Dhiifama na gaafadhu naa kennite jedhii jettee jechuudha sodaachiste. Birrii 2,000 bichaa kenniteef akkas gooti namitii tana. Miskiin halaalatti argiteeti namni 3 taraatti ol taree namitii tana namni 4 taraatti ol taree marraa 3-4tti viidiyoo isii waraabame. Alhamdulillah irdaataa ajaa'ibaatti godhameef edas akkasuma daayirektii mallee harkatti kennan. Hedduun gammadeef ilmi isiin harka qabattu sun kun sabiyyee duudarra jira kun miilli isaa paralaayizii harka isiitirra jira. Irdaataa kadhachisa ofiitu namni irdaataa waan qoonqoo nyaatuuf miti isii waa hedduu qabdi rakkoo hedduu. Kana biraa hoo Tigree akka olii bar lakkaan Oromoo bichaa siyaa bara warra garaa jabaatu an Oromoo bichaa siyaa bar lakkaa jarrilleen a'uuzu billahi min shayxaani rajiim. Tunifaanti keessattuu mucattiin Tigree namitiin Tigree. Hin beekti moo rakkoo Tigraay keessa ture. Lola Tigraay keessa ture. Manarraa maqattee namichi Finfinnee keessa rakkattee ilmoo lama akkana baatti yoo isiif sujuudda akkamitti garaan dandeef mucattiisanii. Katari taree jira. Alaa kulli haal gammachuu namitti sanaatti na dubbise. Yeroo isiidhaaf immoo isheen ta'ee boo'uusan hin dubbanne rumaaf qabe viidiyoo isii irratti waraabu. Gin amma nin gammadee fi wallaahi alhamdulillah rabbiin gatii nama hin gatu. Rakkataan rabbi qaba kanaaf jedhame. Alhamdulillah rakkoommaan tunu yeroo tokko qananiidha. Wallaahi laazim ati namatti hin balleessin malee ati diliin dalagin malee rakkoo qananiidha rakkoon jibbin. Namoonni keenya dammoo namoonni waa nama qarqaaruudhaaf waa olii gadi waa hiixatu kun guutuun isaa hattuu akka hin jenne rabbii kiyya sodaadha. Maaliif hin beeku Allahu a'lam waan ta'eef jechuudha. Ani wallaahi madaa keessa kiyya madaa 2-3 tayyib akka nama qarqaaree biriintii karamatti jettee qamasamtee hafte. Takka faa hin dagadhu yoo yaadadhu himaantu na qaba madaa takka sana irraa sana himama. Miidiyaa kana irratti nama isin beeytan osoo fidee nama isin saalfattaniif namni kun akkas hin godhu nama isin jettan wayiiti karaa FB irratti viidiyoo eegan lakkisi osoo viidiyoo tan inni dhageeffatee natti tola hin jira waan ta'eef TikTok irraallee viidiyoo inni gan lakkisan laale akka carraa faazariin kee dhukkubsataa ture. Kazaan faazariin kee dhukkubsataa birrii erguu fi yaada qaba garuu harkarraa hin qabu gaafa jiini gahe birrii erguu fi yaada qaba faazarii kiyyaa. Osuma akkas jedhu yoo FB keessa gadi seenu wanni wa'ii baase viidiyoo eegattu qe'an jedhu viidiyoon kun uummata wallotti dhahamanii lolaan jechuudha. Wallorraa hospitaala Adaamaatiif fe'amanii dhufan akka madaa miidhamtoota kun asii baqaqeetti godhaan hanga qaama saalaa kun immoo afaan kun asii irraa sanatti dhaqamee afaan kun keessa jiru argitan viidiyoo sanillee FB irratti yaadattan namni argitan jechuudha. Kun immoo tuyyuu jaarsa faazarii kiyya fakkaata. Reenni kun diimaadha. Sibiila algaa sibiilaa irra ciise homo afaan jala hin jiru homaan uffatu. Min qabu kana Oromoon waa jirti Oromoon dhumtuudha waan ta'eef misaan dhaqqabu hin jiru. Hansoo lamaa fidan dhaynee finnu jechuudha. Jarri sun qullaa ciisan. Hospitaala keessa ka qullaa ciisan jettan moo ka sibiila irra ciisan jettan. Waan godhuuf dhabeet garaan naroo ra'ee boohee yooma san gattuqee namichum san dubbise nama viidiyoo san gallakkise sirriitti waa'ee qarqaarsa Oromoo kana keessa funnu jedha waan ta'eef hin amanaa mira. Feemas alleedha. Karaa FB keessatti FB feemas FB'ti. Kazaan namoota gurguddaa hojjefatoo ka'ee gallakkise gisee hedduu. Kazaan amma dubbisee nama kana jara kana qarqaaruu barbaada jedheen. Wallaahi laazim qarqaaruun barbaada yoo namichi suwwaaqa birrii isaa naa erga amma tan qarqaara. Amma tana birrii tiyya jedheen birrii isaa wayii birrii aga 500 akkana irra deemee hiraaf jara afran tanaa afran mooshan hiraaf ni galee hiraaf jaarsi diima fi tokko ilma isaati wal cinaa ciisan ka afaan akkasitti keessaa ba'isan fakkaata ilma isaati wal cinaa ciisan akka wal ilaala ciisan tokko immoo luuti isaa kun hin jiru tokko immoo tuyyoo bakka kan garaa bakka qanam afur kazaan birrii isaa tana 500 bichaan wal ikkuma 500 akkana irra deemee 100 hiraaf birrii isaa tana jechuun kiisii isaati baase bar akka namni birrii san laalee tabiraa irra erguu fedha inni anillee sanuma amanee
akkuma birrii xiyyeeta tanteerra hirte kanatti birrii an erguu tanallee hirte viidiyoo waraabdee suuraa kaastee naa hin ergitaa du'aa hin agoosistee keessattuu jaarsa san bakka faazarii kiyya fakkaate animee faazariin kiyya mana keenya keessatti ifatee ciisee dhukkubsataa jira haa taa'u har'a faazariin kiyya kanamee kana naa gootaa jennaan eeyyannaan jedhe sagaleen guutuun hin jira barreeffamni guutuun hayyi amma tan erga obboleetiif yaniin godhanaan jedhe hayyi akkaawuntii as erge. Akkaawuntiin atti ergee yooma san namicha direevariitti ergee yooma san hayyee godhi jedhee tayyib namicha direevarii yooma san ishee erge itti waan ta'eef jechuun hundaayyuu bu'aa itti mee ishee naan jedhe dinne birri isaa na erge 13,000 ani niyyaatan himuun barbaadu garuu namoonni waa nama qarqaarsa waan nama ergatan haa irraa baannantaniif hanga ragaa viidiyoo argitanitti hin dhiisinaa nama immoo akka an callisetti hin callisinaa ani callise beekumaa callisan. Namni sun na caalaa Oromoo fayyaduu danda'a jedhee maqaa isaa balleessuun barbaanne callise. Kazaan maal godha birriin yooma san bira geette risiititti ergee kazaa risiititti ergee jennaan amma maal jedheen yalla abbaa kiyyasan jedheen abbaa sana jedheen viidiyoo waraabiyyoo birriitti kennitu hundi isaaniitu birriitti akkana ittirtu nama afurii birrii 4,000 wayi wal geetti birriin 13,000 jechuudha. Takka takkaan arguu barbaada jekiyyaan viidiyoo waraabii gammachuu isaanii mee hagumta akkamii gammadanii xiqqoma seeqatanii nama hin qabnaa daahaa jedhanii bakka xiqqoma yoo dawallee halkan takka isaanii bitte jedhee eegaa namichi orma dubbatu dide eshi manaan jedha yallaa ergi kaasii ebaluu ergi kaa birrii sun ayyaari marraa yooma san bira geette naan jedhin illee kun amma baankii baase naan jedha ima eegaa galgala naannoo zuhrii sa'a tokko akkamii akkabaabii irraa hanga magribaa ima eege hin jiru. Kazaan barreeffama itti gattaa'e barreesse. Meeti jaarsa diiman jedheen, meeti viidiyoon jedheen, meeti suuraan jedheen, birrii itti kennitan kenni akkamisii beeka jedheen, tantee akkamitti kennite tiyya akkamitti kenni, tantee 5,000 akkam walsii geette tiyya 13,000 akkam walsii hanqattee dhiista. Viidiyoos eegaa jira hin beektamaa naan ergin. Edaa inni sa'a sanirraa birrii fuudhu fachii tarii achuun jiru iyyuu. Ittuu kennuun ne duyyuu. Odoo itti kennuu adee borumtaayyuu akka gaafa naaf hin dhayxee finfinne irraa birrii ani itti erge finfinne irraa dhayxee qabdee hadaamatti itti geessite viidiyoo naa waraabdee naa ergite naaf hin jechuudha. Birrii 5,000 qofa finfinne irraa qabattee jara rakkattoota takka jechuudha abbaa haadha tokko. Finfinne irraa kaatee deemtee jarbu sanii birrii kennu wallaahi laazim hadaamaa seentee hadaamatti jara sanatti yoo birrii kennitu viidiyoo naa waraabdee naa ergite naaf hin jechuudha. Kunoo achumatti masteeshoo maree biraa bahe sanatti deebi'ee birrii sanatti kenne viidiyoo waraabu maaliif waa'ee itti taate hattuu agartanii hattuu garaan isaa laga nagaa maashaallah daasaan kanaan furdatan har'a nyaatan malee wallaahi gubanni kiyyaa fi akki gaafsa miir dhangaasa ittiin ergee hawwiin andu'aahii isaanii gaafsan barbaadeen rakkoo isaanii san diqqishuma mee irraa sharafti ahmee isaanii gogga'e wallaahi birriin garaana nyaadhan santu garaana nyaate. Ayyab kazaan maan na godhe beeytanii amma barreeffamni itti barreessina malaan sodaate na shawwadoodha kaamma mastaashfaa biraa wayita fakkaate Allah alame oseenet namichi akka oddoon qaacitee taa'u tokko viidiyoo itti achi qabee namicha irraa jechuudha wani naa ergama namicha irraa viidiyoo naa waraabe namichi maal jedhani fakkaata sekondii 9 bichaa sunu sekondii 9 obboleettii kiyya birriin kan kennu bira geette. Tanuma jedhe namichi immoo jaraa miti jarri afran isaa miti namichi sanii miti. Agartanii keessattuu abbaa diimaa jechaa ture abbaa reeda diimaa jechaa ture jaarsa nama guddaa jechaa ture baay'inaan irra deddeebi'e. Maaliif akka birka faazarii kiyyaa isatti ni yaadde waan ta'eef jechuudha. Faazarii kii dhukkubutti dhiisee isatti ni yaadde waan ta'eef jechuudha. Isin ajaa'ibsiisu hattuu akkanaa kana jira hattuu qaxaa fi miidiyaa kanarra garuu akkana of dhiibanii deeman namni isaan gahu hin jiru nama hunduyyuu yoo isaa waa gallakkisan koomentii maashaallah jedhaniin angaruullaa gaafsanii nama isaa yoo argu ibidda kana na qabata akka inni hattuu ta'e guyyaa 3 hin bullee wallaahi billaahi tallaahi dhalaan lama tiktok irra mataa isaa gaggaragalchanii arrabsuu eegalan ana akkasna godhee guyyaa 3 hin bullee lakkaa'in ana bichaa namoota hedduu akkas godhaa jira. Jara lamaan keessaa takka bira oseenee gastii nagalchitee oseenee dhiisi jedheen bakka keessumaan gaafadhu dhiisi namni kun Oromoo fayyadaa jiraachuu danda'a tahate rabbi irratti dhiisi tam Oromoo fayyadu sanii jedhi dhiisi jedheeni ofii asatti ta'uu miti dhalaa sanuu irraa dhoorge maaliif dhugumatti meebii hin beekamu waan birallee Oromoo fayyaduu danda'a jedhee waan yaadeef jechuudha hattuu indaalleen isaanii hattuu lakkaa Oromoo bichallee miti
Oromoo bicha liman Tigraay tan